Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa Biiroo Barnoota Oromiyaa waliin ta'uun bara 2018 irraa eegalee ogummaa barsiisummaa digirii jalqabaan barattoota ulaagaa ministeerri barnootaa baasee guutan simatee sagantaa idileetiin kaampaasii muummicha Baatuu fi kaampaasii satalaayitii 6 kolleejjii barsiisota Asallaa, Naqamtee, Jimmaa, Matoo, Roobee fi Fiichee keessatti barsiisuu barbaada. Ulaagaan keenya barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa sagantaa idilee fi dhuunfaan bara 2013 2014, 2015, 2016 fi 2017 qoramanii qabxii seensa yuunivarsiitii ministeerri barnootaa baase guutan bara 2015, 2016 fi 2017tti rimeediyaalii baratee ulaagaa ministeerri barnootaa baase kan guutu fedhii fi naamusa ogummaa barsiisummaa kan qabu tajaajilli keenya tajaajila doormii yookaan siree tajaajila nyaataa hubachiisa barattoota sagantaa kanaan baratanii eebbifaman biiroo barnoota Oromiyaatiin kallattiidhaan carraa hojii ni argatu. Manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa naannoo Oromiyaa keessatti kan ramadaman ta'a. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa dorgomtoota ulaagaa armaan olitti ibsaman kan guutan akkaataa simannaa humna kaampaasiiwwan qaban irratti hundaa'uun kan ramadu ta'a. Kaampaasiiwwaniif gosoota barnootaa kennaman kaampaasii Roobeetti ji'oogiraafii fi seenaa, kaampaasii Asallaatti herregaa fi fiiziksii, kaampaasii Fiicheetti Ingiliffa, afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, keemistirii fi baayoloojii, kaampaasii Jimmaatti Ingiliffa, afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, herregaa fi fiiziksii, kaampaasii Mattuutti ji'oogiraafii fi seenaa, kaampaasii Naqamteetti Ingiliffa, afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, IT, kaampaasii Baatuutti Ikoonomiksii, afaan Oromoo, herrega, seenaa, IT fi Ingiliffa. Afaan leenjiin kennamu Ingiliffa. Bakka galmee kolleejjii barnoota barsiisota Oromiyaa 13 keessatti Adoolaa, Asallaa, Bulee Horaa, Ciroo, Dambidolloo, Fiichee, Jimmaa, Mattuu, Naqamtee, Roobee, Sabbata, Shaambuu, Yaabelloo fi godinaalee kolleejjiin barnoota barsiisotaa keessatti hin argamne waajjiraalee barnoota godinaa fi akkasumas yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Baatuutti ni gaggeeffama. Guyyaan galmee guyyaa fi sa'aatii hojii mootummaatti guyyaa beeksisi kun himamee kaasee hanga fulbaana 30 2018tti. Ragaan galmeef barbaachisu sartifikeetii kutaa 12ffaaf 8ffaa, tiraanskriptii kutaa 9ffaa hanga 12ffaa, orjinaalaa footokoppiin ni dhiyaata. Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa.